cinqaanis. Ilmaan kee jechuun ilmaan kooti. Kanaaf manatti gallee qarshii maaliif asitti baasta? Qarshii sin diigatu. Qarshii rakkoon qabuti. Sanii osoo ta'een waan murteessan. An qarshii caala ilmaan kee san tunaaf caala ijoollee tiyya barbaadu. Ijoollee kee na bira teechee barbaaduu hin dandeechuudha gaafin kun. Kana hundaan kana ga'e amma sabaan sima. Of duuban deebi'u. Bishaan jige takka amma takkaan lafaan aramu. Waan darbinaa soofnu. Waan darbinaa soorra kam dhufaa soof bareeda. Ana akka ta'e dirqama ilmaan tiyya argachuudha. Sigalee sabaa uuma xiqqishoo wayitiin sabaa xiqqoo isiitiin ilmaan tiyya dhabuu jechuun maal taatee? Jaartii tiyya waggaa hojii jiraadha waggaa 10 hojii jiraadha waan xiqqishu tanan dhabuu hin qabu. Bakka arge osoo takkaa wal agarreessa osoo takkaa guyyoo takka wajjin bulle achiin booda siinuu waa hunda ni irraanfatti hin jagatti. Osoo guyyoo takkitti arge hojii bulee waa hunda ni irraanfatti siinuu. Na jaalatti siin na jibbitee osoo hin ta'in namu hoo jiruun karaa isa jala fiitti. Malee isin osoo duute na biraan feetu ana malee osoo duute. Maaliif ammas jibbaa kiyyaa osoo isin kadeemtu illee kiyya argitee namni hoo jedhaan jagna goobaz barchi maali jedhaniin kana dhageettete waan akka waan nama argitee ana isa mooyaa dheefaa maali jetteetiin akkas ijoolleen jala anis isii waan barbaadaa jiru fiffiidha. Kanaaf anis cal jechuun qabu. Wanti jala deemuuf maaliif jala deemta dhibba na gaafatte maaliif jala deddeemta maaliif jala fiida osoo itti dhiiste osoo jalaa cal'iste isiinuyyuu si barbaacha dhufteette. Akkasii miti illee wanti jetti an ilmaan tee dirqa barbaadee argachuu qaba maaliif jidduu kana qilleensa seenaa innuu isin jibbeenu dhiise nu barbaadu yeroo gabaabaa keessatti osoo isin jaalate guyyaa takka lama isin barbaadee isin dhiisu isin jala deema bakka feeta yoo seentan. Kanaaf jetteetiin akkasitti Adaamaa dhufu jibbisee kiloota amma mana Finfinnee mana sirree bulaar. Kanan sin jedha hoo dhufumme miyaan isaa maal akka ta'e waliin gaafan. Nan gaafadhaani maal akka naan jedhu hin laalla. Hoo na jibbeellee na taa'imu hoo mana isaa jibbe immoo mana jijjiirra malee maal jennare osoo manni jiru osoo ani jiru mana siree kophaasaa wanti nama bulchisu maaltu jira. Akkasumayyaa argachuuf dhufee jira. Ishiin barbaanna waliin taanee barbaanna amma sanitti hanga qarshii mana sireetti baasuuf mana isaa dhufeen bulu mana qaba. Haadha manaa lammaffaa qaba. Hona jibbee si jibbee jedhee natti himuu qaba. Waan sanaan galee yookaan sin jagaafi natti taaraanaaf. Haa dhufutoo amma waa bituuf ba'ee mee maal akkanaan jiru waliin ilaalla. Tamiyash Johnson. Mata? May say. Siya masag ka na. May mama na may yatabag ko no. Yeah. Kuch bas na orasti. Suro na ron chito ora jarsi more. Ay ganun gano sa ito mana makali babay. Atiyan ni kiman ay inuma wanan kalwatak. Jechuun guyyoota muraasaa boqonnaa argadhu of tasgabbeessi jeen callisi. Ati garuu waan takka naan jechaan jirtu osoo manni keenya jiru osoo ani jiru Adaamaa deemnee asitti boqochuu dandeecha achi taa'uu dandeecha maaliif qarshii asitti buusta. Kanarraaf immoo manni kee osoo jiru maal goota mana sireeti. Ayyuu sii maal dhibba na gaafatan. Maalidha goy? Yoo marga ijoollee akka sabatan Adaamaa galee maal godha an biyya galuuf mana galuuf ijoollee barbaachuuf hin biyya galtee mi'aa biyya galtee mana keenya teechee ana bira teechee ijoollee kee barbaaduu hin dandeessu. Mana galee asitti osoo akka isaa jarrasi finne gabbu'an asii boodee dhaqaa eerfoortii dhaqaa jaroo achi barbaaduu na sabbatan. San sabbaadha malee Adaamaa galee ilaalu ijoollee xiyyaarraa fudhachuu ijoollee xiyyaarraa sumayyaa biyya galee jennaan fiigaa dhufe barbaadu jira eerfoortii akkasumas walii gad yoo magaalaa kana keessa jiraate namoota beeku argite. Yookaan bakka bashannanaa baatee yookaan hoteela baatee sanumaaf fiigaa barbaaduun irratti dirqama si galee. Saayid na jibbite. Maal si jibbaa jechuun maal jechuudha bakka waliin deddeebi'aa anis callisee ilaalu bara anis ijoollee kee raafattee akkana bira teechuun barbaadu bara. Anis na cinqa waa'ee ijoollee keetii bara na cinqa anis. Ilmaan kee jechuun ilmaan kooti. Kanaaf manatti gallee qarshii maaliif asitti baasta?
qarshii san dhiyeesse qarshii rakkoon qabuti sanii bosonteen waan murteessan an qarshii caala ilmaantii san tunaaf caala ijoollee tiyyee barbaachuu. Ijoollee kina bira teechee barbaaduu hin dandeechuudha gaafiin kun. Kana hundaan kana ga'e amma sababaan sima of duuban deebi'u bishaan jige takka amma takkaan lafaan haramu waan darbinaa soofnu waan darbinaa soorra kam dhufaa soof bareeda an akka tootee dirqama ilmaantii argachuudha. Siigalee sababaa uuma xiqqishoo wayitiin sababaa xiqqoo isiitiin ilmaantii dhabu jechuun maal taatee jaartitii waggaa hojii jiraadha waggaa 10 hojii jiraadha waan xiqqishu tanan dhabuu hin qabu. Bakka arge osoo takkaa wal agarree osoo takkaa guyyoo takka wajjin bulle achiin booda siinuu waa hunda ni irraanfatti hin jagatti. Osoo guyyoo takkitti arge hojii bulee waa hunda ni irraanfatti siinuu. Na jaalatti siin na jibbitee osoo hin ta'in namu hooyihoo jedhuun karaa argite jala fiitti. Malee isin osoo duute na biraan feetu ana malee osoo duute maaliifi ammas jibbaa kiyyaaf osoo isin kadeemtu illikii argitee namni hooyihoo jedhaan jagnaa goobaz barchii maali jedhaniin kana dhageettete waan akka waan nama argitee ana isa mooyaa dheefaa maali jetteetiin akkas ijoolleen jala anis isii waan barbaadaa jiru fiffiitu. Kanaaf anis caljechuun qabu. Wanti jala deemuuf maaliif jala deemta dhibba na gaafatte maaliif jala deddeemta maaliif jala fiida osoo itti dhiiste osoo jalaa cal'iste isiinuyyuu si barbaacha dhufti jette. Akkasii miti illikii wanti jetti an ilmaan ta'e dirqa barbaadee argachuu qaba maaliif jidduu kana qilleensa seenaa innuu isin jibbeenu dhiise nu barbaaduu yeroo gabaabaa keessatti osoo isin jaallate guyyaa takka lama isin barbaadee isin dhiisu isin jala deema bakka feeta yoo seentan. Kanaaf jetteetiin akkasitti yoo guututuu dhabama taate namni isin gorsanii jajjabeessa osoo akkasitti ol kaatee yuutuubii sanuu beekan amma akkasii namni isin jajjabeessine bituu sanuu irratti irrallee dhaabuu harkallee jijjiiruun na dhibeeti miti. Akkasiin yoo isin viidiyoo dalagaa deemte bakka isin jirtu filmaan teesta xiqqoo tokkollee taatu ni argaa jechuudha. Yoo yuutuubii sanuu irraa jijjiire guutumatti yuutuubii sanuu dhiistee isin waan biraa dalaguu eegaltee onlaayinitti isin baatu bilbilallee isin argadhu bakka isin seente isin argadhu ilmaan ta'e umrii guutuun argadhu jechuudha. Si galee namni immoo itti dhiise atu itti dhiisi ilmaan tante booda argita namni itti dhiisi booda argita sunnaa hin baasu wanti dhufuun beekamu booda argita. Anamma abbaan argi guddiseetiin booda azabamaa guddatteet ilmaan ta'e akka jedhu barbaadan. Si galee nam tokko biratti akka guddattu fedha aga lubbuun jiru anummaan guddisuu fedha. Akkuma ilmaan ta'e saniif akkasii yaadu silleef akkasuma yaadu. Anamma sillee miidhuuf osoo hin ta'in manatti si wajjin si jibbee galuu osoo hin ta'in wantummaan anas taa'uuf isin jara barbaadee argachuu. Yoo ammaa gabbuuti amma isin biyya galee hin ta'imti manuma keessatti biyya jirattetti amma isin biyya ni galti adan hin beekaa hoteela keessa guyyaa meeqa taa'uu hin dandeettu. Urgammana san gadhiistee sanarraa baate turtee jirti. Adan dhuftee hoteelli gatiin qaaliidha. Mallaqa xiqqishuu hin ta'ettu nyaata dhugaatii jira ijoolleen wacii itti ba'u hin beekan ijoolleen mallaqa guddaa itti baasaa wanti jira ijoollee si galee waa hundaa wanni bituuf wanni barsiise waan isaan fayyadamu guutuun waan qaaliidha waan argitee ijoollee fiin taa'een barbaachise kanammoo guutuu kophaa isin gochuu hin dandeettu. Kanaaf achi taa'uu hin dandeettu achitti qaali'a daftee biyya galti. Kanaaf amma isin amma har'a biyya galee gadhiiste achiin booda jaljettee miti rek amma har'aa boru deebisteetiniin viidiyoo ammaa gadhiiste isin immoo magaalaa Finfinnee jira kan Bahar Daar jira bakka wayii gadhiisuun isin oolu sa'aa san bakka isin jirtu barbaadee dhaqeetti wanti jala maatii isitti illee dubbisisaa jira maatiin na jala dubbatu hin kana malee ayyu waan biraa yeroo dhibba na gaafatan waliin. Said ukam amma maal goona Said amma gara manaa deebitoo waliin barbaanna. Please Said hunda jibbitee sinatti ugaan amalli kee baay'ee na jalaa jijjiiramee jira. Ugaan sin jaa Said. Ayyu jibbaa miti jiimee Said የምሬን ጠልታኛል የምሬን ነው የምልህ እና ለምንድን ነው ቤት የማንመለሰው? እዚህ ግዴታ እዚህ ሆነ አንተ እሷን መጠበቅ አለብን ግዴታ እዚህ ወዲህ አዳባ ይጀም ሰራለሁ እኔ አላሳዝንም እኔ መጫወት ከሆነ ቤት ልገባ አይደለም እሷን ፍለጋ ኢትዮጵያን ብላለች ነገ ተንጉደ ተጣና እዚህ ሆቴል ነው ያለው ምናምን ብላ የሆነ ቦታ ትቀርጻለች ያኔ ትመጣና ትወስዳለህ አሁን እዚህ አልጋቤ መቀመጡ ምንድነው ጥቅሙ አልጋቤ ምን ትሰራለህ ለመቀመጥ አይደለም የመጣሁት እሷን ለመፈለግ ልጆችን ለመፈለግ ቤት እያደርክ ልጆችን ፈልጋ የኛ ቤትስ ግሬሎም ወይ አንቺ ጂና ቁጭ ሆነ ከሱ ያፈልጋችሁ ነው ሰይድ ጠልተኝ ነው እንዴ በእናትህ ምን አለ ጥላቻም ማን ጠላው ሻልሽ እኮ ይለማዩ አደጋግኝ እንጂ የምር ጠልተኛ ሰይድ የምሬን ነው እኔ እኮ ልጆችን እንድታጣ አልፈልግም ሰይድ ከልጆች ጋር እንድትሆን ነው የምፈልገው ግን ለምን
ሆነ ጅብቴን አትምሳይድ